Ashama harka fuune ilmaan Oromoo kanneen biyyoottan garaa garaa teessanii karaa YouTube Oromiyaa HD11 nu daawwachuutti jirtan. Nageenya keenya kan onni irraa burqe bakkuma isin jirtanitti laggeenii fi gaarreen qaxxaamure isin bira haa ga'u isiniin jedha. Egaa qophiileen teenya qophiileen babbashannansiisoon torbaanitti yeroo takka yeroo lama isinii dhalaa eegalee jira itti dhalaa kan isin daawwachaa jirtan Oromiyaa HD11 kan isin biraan gahaa jiru Rooba Ahmadi. Haga xumura sagantaa teenyatti nooliin turaa isiniin jenna. Arra yoo maaliin dhuftee yoo jettan qophiileen bashannana daabbaa wal duraa duubaan kan isin biraan ga'uuta. Egaa qophiilee teenya nu faana bu'aa nu hordofaa isiniin jenna. Isinirraa wanni eeggamu like, subscribe, share gochuu qofa. Mee viidiyoo tana daawwanneet walitti deebina. Inki, bagoonni gabaacha. Inki qabii birraa si darbite. Inki አንደኛው በዚህ ጋር እያሽከረከረ ኢንኩ ብሉ ደላ ባሱና ነገር ላይ ነው እንደዚህ የተቀማመጡት። ኢንኪ ተከካፈቱት ያፉን የገባቻት አይሆንም። ኢንኪ Egaa viidiyoo kana laallee walitti deebine. Dhalaan dubartiin kabajaa qabdi. Akka amma ijoolleen tun karaa guddoo irratti baatee godhattu kana. Dhiirarra bareeddi dubartii dhiisii dhiirarraa bareeddi. Kana hunda kanatti fide sooshaal miidiyaa feemasuudha yookaan beekamuudha. Ilmi namaa yeroo kafana fi uffata fi firraa baasee qullaa dhaabbatee viidiyoo if waraabee sooshaal miidiyaa irratti gallakkisu argutti jira. Kun eenyummaa fi wallaaluu amantaa ifiitiif illee kabaja dhabuudha. Wallaahi warri nu dura dabran abbootii teenya haawwolii teenya zabana dur warri dabran warra jannataati kanan garre bobbaanii galan dalagatanii galan jiruuf jireenya isaanii uffatan miidiyaa irraa quban qaban oduu qofa ni dhaggeeffatan. Reedoo gaafa reedoo Mogadishoo sana akkatti ipilepsii irra ooftee oduu waan biyyattiin irra oolte akka gurra bireef qabdee dhaggeeffattee har'aan tan addunyaa waa'ee kanarra oolte. Sanirraas deebi zabanuma nu ijoollee VOA Oromiyaa TV amma OBN janiin kana BBC sagalee takkaa jira. Tan eeltirraa dabartu sagalee maarree bilisummaa Oromoo ta'etu tan. Haga kana dhaggeeffata namni keenya. Kanaan ala sooshaal miidiyaa kan kun dhiyeenya dhufe. Kun warri ammaan tanaa kun karaan akka deemu jiru. Sooshaal miidiyaan kun addunyaa tanarratti dhiibbaa hagamta akka fidutti jira. Kan baratu barumsa hagamta akka dhoowwu jira. Kan hojjetu hojii isarra miidhaa hagamta akka fidu jira. Kana deebisaa isinumaaf hindiisa. Akkatti safuu cabsuun kun Oromoo qofaa miti. Addunyaa guutuu mee viidiyoo tana laallee walitti deebina. Si due la dalla sì, adesso si vuoi mi tolgo. Quella se vuoi mi tolgo. Gore ho asinis akkana itti uffadhaalte boodarra yaa addunyaa wallaahi qiyaamaan dhalooytee jirti. Qiyaamaan baanan sun dhalooytee jirti. Yaa bani aadam na dhaggeeffadhaa waan qabdan nyaadhaa. Hin qosatina nyaadhaa.
qiyaamaan dhalootee jirti. Dubartiin safuu dhabuun, dubartiin kabaja dhabuun alaamaa qiyaamaati. Alaamaa qiyaamaa gaafa dhalaan dhiiratti fakkaatte. Gaafa ammoo waan dalayde keessa barakaan fuudhamte. Gaafa qura'aana kana gizee adda bante harfiin tun irra hin jirtu waraqaa adii malee. Kana hunda dubartiin dhiiratti fakkaachuu miti. Qaama saalaa isii ol baaftee miidiyaa addunyaa irratti agarsiisutti jirti. Waan dalayne keessaa barakaan fuudhamaa jirti. Kun alaamaa qiyaamaati. Takkitti quraanaa san qofaa hafee mee ammallee viidiyoo tan laallee walitti deebina. Let's go. Egaa kan isin daawwatu jirtan Oromiyaa HD11 kan isin biraan gahu Roobaa Ahmadii. Qophiin keenya akkuma itti fufee jira. Ifaana tura nu hordofaa isiniin jenna. Isin irraa wanni argamu immoo laayik sheer gochuu yaada yoo qabaatan sekshiina komantii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ammallee yaa ummata keenya yaa bani aadam yaa bani aadam خلي بالك أمانتي تنتيتي ربي صدار أمانتي تنتيتي واقع خي صدار صفو تنتي خبج عادات تنتي خبج دورات تنتي خبج مي محمدو خان حلال لوري أبو مزرعان Rangalo tu jaldu to zambanaka lashkorina no ye we de manse taralja we يا أبو مزرع يا وسط بخير أكجر أكنا ورتة إفوراب دي قال لك كيفتي لالتي فيديو تنتي سندورة تلفونا كان كيف ستكتي لالتي وان فكات مالي برجي ألفا غراغب دادي ألفا غراغب دا برنما ألفا باتي سغلي برا خطي باتي خطاني خيس جرو فكات تابر بكا كان أسر راغورد فولورسي وخاو گيفتي بربادوف ديمتي سفورتي غودي برجي أدنا في رام بافتو انبوفتو dalagatuuf biyyaa baatee barate if jijjiiruuf biyyaa baate maatii tee jijjiiruuf biyyaa baate akkana godhatu biyyaan baan namni takkaa dhugaa sitti himen jiru anaatu dhugaa sitti hima anaatu dhugaa sitti hima ilmi dhiiraa maali rimayni boo eenyu sulfees wasaqa dike أبوانم أرسي محمدو بيجر راني كوبان خبيجة براج رو راني كوبان مين فيديو تن هذا ون Rabbi sinaga ya doa sinibuan. Kan isin daawwatu jirtan Oromiyaa HD11 kan isin biraan gahaa jiru Roobaa Ahmadii qophiilee Oromiyaa HD11 hafa wajjin turtii gaarii isiniin jaa gama kiyyaan nagaa isinitti dhaammadhe.